Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa har'a ibsa kennaniin rakkoon nagaa biyyattii waggootaniif deemaa jiru rakkoo siyaasaa waan ta'eef waliin dubbii siyaasaan furuun barbaachisaadha jedhan. Gaaffiin siyaasaa sirna poolitikaadhaan akka furamu. Qawweedhaanii fi hidhaadhaanii fi cunqursaadhaanii fi bifa adda addaadhaan ariisaan gaaffiin furamuu qabu hin jiru addunyaa kanarratti. Kanatti amana adda bilisummaa Oromoo. Deemsa adda bilisummaa Oromoo. Deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo deemsa lola kana gara furmaata siyaasaa fi furmaata waraa fiduu irratti dhiibuu irratti dhaabeen beeku. Kanaaf gaaffii kana asirratti mootummaa Itoophiyaa harkaa qabna ka jedhan lola kana ka waggaa 50 ol gaggeessaa bahan ka harkaa qaban nagaadhaan furuu qofa irratti akka fuulleffatan dhaamsa keenya gadi jabeessinii dhaammanna. Karaa keenya akka adda bilisummaa Oromootti yeroo adda addaatti akka labsine qooda keenya kennu keessatti gahee keenya bahachuuf qophiidha. Hayyudureen kun itti dabaluudhaan sababni waldhabdee mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kun mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waliigalteen Eertiraa Asmaraatti godhamee ture haala muusaatiin jedhan. Adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu August yookaan Hagayya torba 2018 gidduutti walta'insa goonetu jira. Walta'insa kanarratti lolli dhaabbatee adda bilisummaa Oromoo nagaadhaan gaaffiisaa biyya keessatti gaggeeffatuudhaaf fi uummata Oromoo keessatti gaaffiisaa qabatee qabsaa'uudhaaf mirga guutuu akka qabu mootummaan Itoophiyaa immoo adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane kan paartiilee siyaasaa hundaatiif nagaadhaan socho'uu fi gaaffii isaanii gaggeeffatu akka gaafatamu itti fudhate. Ijoon isaa kanadha walta'insi inni kaan kana walitti hidhatee ka jiru ka gaaffii nageenya waraanaa nageenya ka humnoota waraanaa fi humnoota nageenya kana fakkaatan isaan kanatti sirna gochuu ka jedhudha. Kanas walta'insa keenya keessatti gaafas walta'aniirra. Kuni haalamuu fi kuni ganamuuti lola waggaa 5 darban kana keessa lola Oromiyaa keessa hanga ammaatti kan hin dhaabbatin hundeen rakkinichaa isa kanadha. Kanaaf abbaan dhimma adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo wajjin mootummaan kun rakkina kana nagaadhaan taa'ee furachuun hundaaf nagaan akka bu'u gochuu kana keessatti dirqama qaba jennee amanna. Obbo Daawud akka jedhanitti adda bilisummaa Oromoo nagaa fi tasgabbiin Oromiyaa keessattis ta'e biyyattii keessatti akka mirkanaa'uuf ni hojjetaa jechuun ibsaniiru. Mariin nagaa eegalames cimee itti fufuu qaba jechuun mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti eegalame haammataa ta'uu qaba jechuudhaan ibsaniiru. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo ibsa har'a kennan keessatti miseensonnii fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii naannoo Oromiyaa manneen hidhaa garaagaraa keessatti argamu jechuudhaan ibsan akka hiikaman akkasumas waajjirri muummee adda bilisummaa Oromoo Finfinneetti argamuu fi waajjiraaleen sadarkaa godinaa aanaaf magaalaatti cufamanii jiran jechuun ibsan akka banaman gaafataniiru. ABO'n hundeeffama waggaa 50ffaa isaa biyya keessaa fi biyya alaatti kabajuuf qophii xumuruu ibsuudhaan waggoottan hedduudhaaf imala qabsoo keessatti bu'aa bahii hedduu keessa darbuun qabsoon dhaabichaa ija godhateeraa kan jedhan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo fuuldurattis qabsoo karaa nagaan gaaffii uummata Oromoo qabatee qabsoo itti fufaa jechuun ibsaniiru. Dhimmoota hayyudureen adda bilisummaa Oromoo ibsa har'a kennan keessatti kaasan ilaalchuudhaan gama mootummaatiin tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa waggoottan muraasaaf miidiyaaleerra fagaatanii erga turanii booda har'a hundeeffama dhaabichaa waggaa 50ffaa ilaalchuudhaan ibsa mana jireenyaa isaaniitti kennanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.